miidiyaati kana wannan taa'uuf dhibee kenna dhibee jennaan namni maraadhe malee maraatus miti haraaraa miidiyaa sin qabwan waggaa meeqaatama miidiyaa irra jira utuu moobaayiliin hin ba'in utuu ammallee namni silkiinuu biyyattii kana keessatti hin dhalatin quraan in the modern science utuun bultii huyin ijaarratini nama dur keessa ture chukooti fanjeechi dura sigaa wanni itti tures miidiyaadhuma jedhamuu danda'a kanumaafani hararaa miidiyaasis miti maraadheetis miti ammoo hamma ati rakkattee jirtutti akkan itti maraachuu dhiisuun qabu hamma roorroon sirra ga'utti eessattuu ta'e amma akkan itti maraachuu dhiisuun qabu akkan itti aqlii dhabuun qabu kanaaf jecha kaan hunda dubbachuus hin danda'u hundas akkan itti dhiisuun qabu kana walii hubannee walii guduunfannee ergaadhuma gaggaarii walii hadabarsinu jechuun isinitti dhaammanna zabana hunda ummata abaarsaan taanu mee al tokko mee wal cunqursaatuma wal dhiibaatuma wallahi gaarii arbaa guguu hamma dhufee hamma dhaqee diksiisiin ga'utti lafti banaadha kottaa dinnichara dhaabbannaa qabnaa lafti akkan gaarii dhiyaa harargee naannoo itu eega gaadulloo yookaanis immoo haroo adii yookaanii qabrii soddomaatti eega ka'e hamma dhaqee daaroo abboonnaa ga'utti waa tokko irra jiru duwwaa ta'aa jira wallahi duwwaa ta'aa jira kottaadha inni dinnichara dhaabbanna anaa wajjiniin wallahi dhayxee billaan ambaa lubbuu jijjiiraman qabne na duraa qaluurra kottaadha inni daaroo labuu dinnicha dhaabbanna bookee kurfaaroo qaa dhaabbanna kottaa wallahi ana kanan isin jedha akkuma kana baddaa belletaa naannoo Ilubbaabor hamma dhufee geeraa ga'utti lafti duwwaa ta'aa jira duwwaa akka kanaan ta'aa jira ardiin kana isii kana beekuuf jarriyaas dhufuudhaa jedhanii waa meeqaan itti taabaa jiru inni kaanii gaa wannuun dinaasaa mugaa yeroo tunu naasoof seemne akkanatti jiranii hubadhaa ijoollee keenya galatoomaa ulfaadhaa dubbiin kun dubbii laaftuu miti dubbiin biyyarraa baanii dhumuu kun dubbii laaftuu miti wannin jechaa jiru kun isin yaachisuu qaba ulfaadhaa gaha kana caalaa isinitti hin dheeradhu yoo wanni isin nagaafattan jiraate qofittiin isinii deebisaa aamin aamin jedheera bilubbuu keessan aamin jazakallahu khairan آمين آمين أحبك الله الذي أحببتني لأجله قالتهما الفادا من قدوتا أبوليت وان إلمان يونم نقول قدانس كثيرات يبوتينيس قالتهما نسنين جدا قالتهما جزاكم الله خيرا gahe kan facafanne amin amin kan facafanne amar gojina ga wallo argu rabbina ganis na debisu isini mo rabbinu bateksu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ani akati nama sensisanu mbeku fan ayye galato mulfad ahabbaka allah alladhi ahbabtani fi dubbino buleti wan kenya dirille akbar bade tauduma wajin duuduma wajinin duuduma wajinin dirira kun hamana kan iragaw nambeka kan dubartii mo caaluf de manati fakata malif jennani egeren kenya waggaan 30 achi as dhufu waanuma ni as baasuda deemu wallahi raji arguda tesan biiznillah taala malif jennani yenna isin karaa fittee dhaytee Jarmaniyaa ta'u Faransaayyaa ta'u waggaa meeqa karaatti fittee achi geesse dhalli dhaabate yookaanis immoo inni achi ijoolleen dhiirri yeroodhuma dhaqee waggaa 50 ga'u durbaan amma geesse barbaada yeroodhuma dhaqee waggaa 60 ta'u ijoollee amma geesse xobbeedha lafa jiru wanti ijoollee umurii lafatti lakkaatti akkatti barbaade intini jedhu qabu butamaadha dubbiin kuni egeree rakkoo nutti uumaa jira dubbiin kuni gara fuulduraatti bal'inaan ummanni keenya ulamaan keenya madrakii irratti haasa'u kudha jaaffaa ayyee galatoomaa ulfaadhaa manzumaa isiniif dhiyeessa jidduu kana yoo rabbi jedhee yooman dhiyeessaa biiznillaahi ta'aalaa isan sagaleedhaan qara'uu barbaaddan natti fakkaata yoo rabbi jedhee yoonaa mirgaa'e yoomin dhiyeessa lataan hin beeku wallahi isinii ballamu yookaan yoon intini jedhee kamisafaa يا رب جل إن شاء الله والفردا ليدمي ترفع أيه ننديس بإذن الله تعالى قالت هما والفردا سجلنا ننديس أمرنا دانجر ومنيس نبرا رفيرا كوبا أتتشبه تنا كاميرا توا ساجرا في ملء ليدمي جافا يونو بكا جلنا أمرنا تجلتا بل أنو تربتا بلا نورا دابتا
gufaanni daawaajiini daran nutti baay'ata kanaaf baay'ee kataate oleeggataa waan ayyee ni kaan 20ffaa jedha maal gaanoo danuun hojjedhe kana hundan 22ffaa yaa rabbi ati kenniif jaralmaan si kadhatu harka kee jira beeku barka sitti ol qabatu ni kaan 27ffaa 26ffaa intarastiin namaa akkana kun oola fedhii namaati bar fedhiin namaa akka kanatti garaagara akkana kun oola haallinis jireenyinis akkaataanis akkaataa namaatiin wallabaa galatoomaa ulfaadhaa idami saglaffaa idami lammaffaa sah galatoomaa ammaaf na qusadhaan agadhii isaati inshallah nan dhiyeessa biizinila 16ffaa hayyee tole biizinillahi ta'ala hayyee ulfaadhaa maal gaa kun hundinuyyuu boksiinii maaliin jiraatta alhamdulillahi bareedduudhuman jiraadha waniin ittiin jiraadhu sagalee manzuumaa kooti teeleen wajjiniin sheerii sagalee ummanni ittiin yeroo isin dawwaltan waamu isatu galiinaa ta'a asirratti eega kana kaaftanii baha oromiyaa naannoo Harargee ulfaadhaa galatoomaa maaliifi baha oromiyaa naannoo Harargee jettee onaan jettanii daataan na agarsiisu namoonni sagalee waamichaa na gargaaruuf jecha sagalee waamichaa irra kaa'ate tokkoffaan Harargeedha ittiin isattu na gargaara galiin kan koo isa alhamdulillah rakkoo tokkoon qabu dhibee tokkoon qabu bareedduu jiraachuu malee wallahi alhamdulillah keessatti ijoolleen baha oromiyaa ijoollee baha oromiyaa yeroo jennu beekaa gaa warra miidiyaa gaggabaabaa fudhatee nu kana fuuldureedhaan wacoo miti hawaasni keenya ummanni bal'aan bari ummanni nagaan fayyaa nagaa qaba fayyaa nagaadhaan wajjin jira beekaa kana hubadhaa warra miidiyaa argadhe jedhee abbayee haasa'uun biyyiin madaalamu akkanatti hubadhaa biyyi isaaniin madaalamu hawaasni keenya bal'aan nagaa rabbiitiin nu jira baha oromiyaa irra caalaan daataa sagalee teelee irra kaayyachuudhaan hedduu na gargaaran daataa sagalee teelee gibrii narraa gabbaree waa hedduu narraa kaffalee waa hedduu kan naa godhu isa sana galatoomii ulfaadhu waa tokkollee dhibee tokko siin qabu akka gaariitti nama bareedduu si jiraatu nama waa tokkollee rakkoo tokko qabu miti alhamdulillah